hedduun keessan jechuun ajaa'ibamuun ooltanii Abiy Ahmedii masqala square bakka jettu kan dirree masqala ka jedhu kana waan kanaan dura ijaaramee ka akka Aksumitii fi Laallibalaa suniin wal fakkeessee dhiibban hawaasii addunyaa nurratti godhuun jajjabeessaa jedhee jira. Abiy Ahmedii karaa biraatiin ammoo akkuma jennetti wanni isaa wal dhayaa hawaasii addunyaa badhaadhinni keenya akka hin dhufnee fi doolaarii nu barbaachisu nu dhoowwatee jedhee bobooyaa akka jiru ka dubbatamaa jiru. Abiy Ahmed ammoo karaa biraatiin Ameerikaallettu jaarsummaa ergachuu fi carraaqaa akka inni jiru jaarsonni Abiy Ahmedii ka Ameerikaa dhufanii Itoophiyaa fi Ameerikaa walittuu araarsuu fi carraaqan hagammaa sababa viizatiin walittuu qabatee imalii isaa guyyaanii mirkanaa'uu akka hin dandeenye gabaasaa jirra. Karaa biraatiin ammoo Abiy Ahmedii wanni ammaan tana tahaa jiru kunii na gammachiisana jajjabeessa jedhullee ministeerii haajaa alaa isaa obbo Dammaqee Mokkonnini hawaasa addunyaa walgahii G7tiin walittu qabatee kadhachaa ture. Nu gargaara malee dhiibbaa nurratti hin godhina jechuudhaani warri nu irratti dhiibbaa gootan diina Itoophiyaati warri gaafa rakkoo nu bira dhaabbattan ammoo fira Itoophiyaa jechuudhaani ibsa baasuun isaa dhagahamee jira. Mootummaan Abiy Ahmedii yeroo ammaan tana kufaatii dippiloomaasii guddaatu irra jira. Kufaatii dippiloomaasii kana gara oduu kenna gara dhumaa ka isin biraanii gahuu deemnu tahuu asumaanii isinitti himuu deemna. Filannoon mootummaa Itoophiyaa ka marsaa jahaffaa fi bara kan keessattuu gaggeeffamuu ammaan tanallee rakkoo adda addaa akka qabaachaa jiru ka dubbatamaa jiru. Filannoon mootummaan Itoophiyaa gaggeessaa deemu kun filannoo fudhatama qabu yookaan ammoo filannoo fedhii fi dantaa uummata Itoophiyaa duratti deemsisa jettee akka hin amanne Ameerikaan kanaan dura karaa seneetiisiitii fi ammaan tan ammoo karaa ministeera haajaa alaa isiitiin dhaamsa dabarsee jirti. Filannoon kun fudhatamallee waan hin qabnee fi rakkoolee Itoophiyaa gadi fagoo fi walxaxa ta'anii waan hin furree fi filannoon dubatti mootummaan Abiy Ahmedii akkuma waadaa ammaan tana karaa keessatiin seenaa jiru marii hunda hammatullee akka gaggeessuu qabdu mootummaan Ameerikaa dubbattee jirti. Ameerikaan filannoo kana taajjabuullee hin deemtu. Filannoon ammaan tana Abiy Ahmedii gaggeessaa jiru filannoo fedhii fi dantaa uummata Itoophiyaa ka ibsuu hin dandeenye filannoon kun rakkoo Itoophiyaa ka hammeessuu danda'u jechuudhaani gorsaanii pirezidaantii Joo Baayidanii ka gara Itoophiyaa deemee Jeffrey Feltmaniitii fi akkasumas dippiloomaatonni adda addaa yeroo gosatti dubbachaa jiraachuu isaanii gabaasnee turre. Karaa biraatiin ammoo filannoon yeroo ammaan tana gufuulee gurguddaa isaa qunnamee ammallee rakkoo adda addaa qabaachaa akka jiru kadhagamaa jiru. Boordiin filannoo Itoophiyaa karaa hoggantuu boordii kana Burtukaan Midhaaksatiin boordiin kan hin beekne buufatni filannoo 79 nama galmeessaa akka ture dubbattee warri sunillee haqamuun dubbatame jira. Karaa biraatiin ammoo waraqatii filannoo ittiin filanii Oromiyaa bakka adda addaa keessatti odoo guyyaan filannoo 2 hafee jiru. Waraqaan kunini bakka hedduutti qoodamee jiraachuutu dhagamaa jira. Yeroo ammaan tana odeeffannooleen adda addaa Oromiyaa irraa dhufaa jirtu akka dubbachaa jirtutti kaardileen filannoo bakka buufata filannoo garii keessa saamamaa bakka garii keessattuu ammoo kuufamaa akka jiru korojoon guutamaa jirtulleen mana mootummaatii fi akkasumas waajjiraalee adda addaa keessattuu akka jirtu kan mul'ataa jiru. Abiy Ahmedii bakka garii keessatti rakkoon security tahuu danda'a yookaan dhalachuu danda'a bakka jedhamu keessatti filannoon odoo godhamuullee baatee korojoon guutamee akka riippoortii gara olitti tahuu ka haalii mijata jiru. Kanaafuu adeemsi filannoo diraamaa jedhamu diraamaan gaggeeffamaa jiru kunini fakkeessa fi katahu malee kaardini filannoo guutamuu deema. Filannoon kaardin isaa yookaan ammoo korojoon isaa gara Finfinneetti fe'amuu fi akka jiru ka dubbatamaa jiru. Filannoolee bakka adda addaattuu gaggeeffamaa jiru kanaan wal qabatee yeroo ammaan tana naannoo Somaalii keessatti rakkoo waraqa maxxansaa filannoo kana kan ka'e filannoon guutuun gaggeeffamu. Tigraay fi Benishaangul Gumuzii keessallee filannoon gaggeeffamaa akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Uummattoota kibbaa keessattuu ammoo buufatni filannoo seera qabeessa hin taane hedduun argamee jira. Kunillee filannoo kana walxaxa akka godhu ka dubbatamee jiru. Suniin alattuu ammoo
naannoo Tigraay sababa waraanaatiif filannoon geggeeffamaa hin jiru. Akkuma duratti dubbadde Benishaangul Gumuzii, Matakkalii fi godina Kamaashii keessattuu filannoon hin geggeeffamu. Kaan ammoo Benishaangul Gumuziin alatti ollaa isii kataatee naannoo Gambeellaa keessatti filannoon bakka hedduutu ta'uu hin deemu. Naannoo Affarii fi Somaalii bakki isaan wal dhabaa turanii buufatii filannoo hedduun sababa wal dhaba warraatiif geggeeffamaa hin jiru jechuudha. Haala gosa kanaatiin filannoon Itoophiyaa geggeeffamaa jira. Filannoon ammaan tana geggeeffamu jedhamu uummatii filannoo fi galmaa'e. Uummatii jechuun Itoophiyaa uummata miiliyoonii 51 olii ka filannoo kanaaf sila galmaa'uu qabu. San keessa uummata miiliyoonii 36tu galmaa'ee jira. Boordiin filannoo Itoophiyaa uummata miiliyoonii 36 ka galmaa'ee jedhame keessa uummati persentii 30tu dhiyaatu filannoo bara kanaa ka 72 keessattuu geggeeffamu irrattu hirmaachuu akka hin dandeenye ka dubbatamaa jiru. Filannoon kun karaa hedduun kufee jira. Gamtaan Awurooppaa garee taajjabdootaatii fi akkasumas garee teeknikii kasila gara Itoophiyaattu erguu fi qophaa'ee akka erguu hin deemne koomishiinarii gamtaa Awurooppaa Joosef Boorel ka barreesse. Odeeffannoon kenna ka isin biraan gayaa jirru ka mirga bitaa akkuma itti fufettu jira. Waa'ee filannoo kana irra turre xiqqoo waa lama sadii waa'ee filannoo kana odeeffannoo dhufaa jirtu geggeessuu deemna. Filannoon bara kana deemaa jirtuun walittu qabatee paartileen 5 ka filannoo kana irratti dorgomuutu jiranii. Paartileen maqaa Amaaraatii fi maqaa Itoophiyaa qabanii ibsa waloo baasuun isaa dhagahamee jira. Paartileen maqaa Itoophiyaa qaban kun filannoo geggeeffamaa jiru ilaalchisuudhaan yaada kennaa jiraniin filannoo kan keessatti hirmaachuun kenna mootummaa Abiy Ahmedii akka inni barbaade beekamtii kennuuf miti jechuun warralleen dhagahamee jira. Warri filannoo kana irrattuu argaman paartileen 5 kun akka jedhametti adeemsa filannoo keessatti hirmaachuu jechuun mootummaa Abiy Ahmedii kan yeroo ammaan tana filannoo bara dargiillee gadi qopheessaa jiru. Kabarii Ihaadigii miti qopheessaa jiru kana filannoo sanii fi beekamtii kennee fi mootummaan kun umrii dheereffadhaa jedhee eegii yaadee dogongoree jira jechuudhaan dubbatee jira. Hirmaattota kana keessaa tokko kan ta'e Dr. Injiinar Yiliqaal Geetinnee ammaan akka inni jedhutti filannoo kan keessatti wanni nu hirmaannee fi mootummaa salphatee qulla hafe kana saaxiluu fi jechuun isaallee dhagahamee jira. Paartileen 5 ibsa waliin kennan kun paartii Innaati jedhu, paartii Hibir jedhu, paartii Abin jedhu, paartii Me'i'aadii fi paartii Baaldaraasii akka tahe ka dhagahamee ture. Hoogganaan paartii Abinii ka tahe obbo Ballaxee Mollaa karaa isaatiin filannoo kan keessatti deeggartoonni kennan ejjeefamaa, reebamaa, tumamaa, miidhamaa jiran jechuun isaallee dhagahamee jira. Filannoon ammaan tana geggeeffamaa jiru kunin ulaagaa xiqqaa filannoon demokraatawaa tokko qabaachuu qabu ka hin guunne jechuudhaan Dr. Baqaaluun dubbachuun isa dhagamee jira. Hooggantoonni paartii Innaat, paartii Hibir, paartii Me'i'aadii fi paartii Baaldaraasii kunin ibsaa kennaniin akka jedhanitti filannoo kana ka keessattuu hirmaatanii adeemsa dimokiraasii keessattuu hirmaachuun waan barbaachiseef malee mootummaa Abiy Ahmediitii fi beekamtii kennuu fi akka hin taane ka dubbatanii jiran. Filannoon ulaagaa gadaanaa filannoo dimokiraatawaatii fi walabaa yookaan immoo filannoo bilisaatii fi walabaa hin guunne jettan kan keessattuu maaliif hin hirmaatina jedhamee gaafii gaafatamaniif filannoo kan keessatti wanni nu hirmaannee fi adeemsa dimokiraasii keessatti hirmaachuun bu'aa waan qabuu fi jechuun warra dhagahamee jiranii odoo dhiibban haga fedhee jiraate filannuma keessa turre qabsoof malee filannoo keessallee bahuu fi hin deemnu jechuudhaan warri kunin dubbatanii jiran. Filannoo kanaanii wal qabatee jeequmsii dhalachuu danda'a bu'aa filannoo kana hin simattanii jedhamanii gaafatamanii jiranii dhimma kana irrattuu ka dubbatee obbo Ballaxee Mollaa hoogganaanii Abin kunin bu'aa filannoo irratti hundoofne haala filannoon itti geggeeffamee fi qabsoo bu'aan isaa itti labsame irrattuu kan murteessinu malee ammaan tanatti bu'aa filannoo kana hin fudhanna hokkarri hin jiraa fi hin jiru irratti murteessuu hin dandeenyu jechuun isaa dhagahamee jira. Warra yaada isaanii kennatan keessa Dr. Yiliqaal Geetinnee mootummaan kunin mootummaa abbaa irreeti.
mootummaan kunini mootummaa qullaa hafee mootummaa fokkataa ka filannoon isaa mootummaa Ihaadegiitii fi filannoo dargii caalaa fokkata jechuun isaalleen dhagahamee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka isin